Egaa hordoftoota kiyyaa meeshaa kaleessa viidiyoo isinii godhe san kun warraan tana gara dheeraa geesseen deebi'ee sagalee ammarratti dhaa jira. Kuni ka ganama subii eessa jedhee yaadeen ture maaliif karaa irratti hedduu nama rakkisa waan ta'eef garummoo roobaa ture jechuudha. Mee biyya keessa eessa jirtan irra daawwattan biyya keessa taatanii bakka roobni hin gahin har'a jechuudha bakka hedduu roobaa ture. Halkanirra haga sa'aatii barii eega sa'a afurii akkas roobaa ture jechuudha noo biraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammoo maal fakkaatin jecha na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya yeroo maraatii akkam naa jirtan fayyaadha isinin jecha kallattii maan meeshaan hedduu miidhaga garuu ka meeshaan adiin kun hedduu waanuma xiqqootu irraa dammaqa wallahi laazim namni jettan ana adii odoo ajetu battanii natti ula isinumaafuu jechuudha tokkoffaa gizee fe'an kana kalaalame. Wanti akka qumsaaxinii nama dhibu hin jiru gizee fe'an baay'ee nama dhiba jechuudha hordoftoota kiyya ammaan tana manarraa fe'utti jirra akkuma argaa jirtan kana meeshaan obboleetti xiyyaa maal fa'a isin fakkaate majalisa kaaree 11tti dhiyaatu 10 wayii 11 qabama algaa meetir ka 50 qumsaaxinillee akkasuma jechuudha direesiingillee qumsaaxinii cinaan ka faashina jirudha suuraa asirra isinii kaaya akkuma suurarraa kanatti hojjetamee fi namni amma qabatee dhaabatu kun nama guddaadha nama yaada galfateedha isatu hojjetu wallahi gizee feenuyyuu namni gizee namaa fe'u birrii ilaala malee meeshaan kee akka godhanii achi daddarban jechuudha ati immootu shamara gizee taatu irra baatee fe'uu hin dandeettu nama irra bahee fe'uu hin danda'u anjala dhaabadhe akkana jedhaan malee garuu namicha kana ilaala abbaa dalagii kana jechuudha kan ol bahee kan isaanitti amanuu dhabee ol bahee ofiisaatii bakka itti hidhamu akka hin faaqne jedhee wallahi kaartoonii jala ka'aa ture. Nama hedduu nama yaada galfatechuu barbaadeeti jechuudha. Fakkeenyaaf birriin feessistan namni achi fe'ee dafee achirratti achi guutee birrii fudhatu yaada malee meeshaa kee gulbatti nama hin qabani. Inni akkasii hundumaafuu haala kanaa feenee naannawaa irraa baanee jirra dhuma isaa isinitti agarsiisne amma kallattii maan gara dheeraa deemna jechuudha. Gadhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kiyya immoo laayik sheer godha. Egaa hordoftoota kiyya sagalee amma bakkoo taa'ee sagalee isinii godhaa jira osoo argitanii na kolfitanii viidiyoo guyyaa muraafee garuu amma gadhiisuu waan qabuuf booda biiziidha natti tolu dhugaa dubbachuuf viidiyoo hojjetuun amma samuuna kana baay'ee biiziidha. Kanaaf amma gadhiisa booda editii godha booda gadhiisu sooma jedhu ni dagatama jechuudha. Meeshaa ofillee obboleetti nufi gizee mana geennee gadi yaasnu ofillee alaallattu. Isin immoo jechuu dandeettan lakkoofsa kiyya asirraa fudhattanii karaa waasaappiitiin dhufuu dandeettan namni itti qophooftan qofa jechuudha. Viidiyoo hidheen gadhiisee gatii jettanii waan na gaafattan irra dubbadhee koomentii 2-3 arge. Maa nama ifattaa alhamdulillah uumama kiyya irratti amala nama ifatuu hin qabu. Garuu maaliif hin viidiyoo hojjedhe wal dadhabsiisuu ta'atan fakkeenyaaf ji'a 3 nadhawaan ajajatu hedduu tokko hadha gatii waan gaafattee asitti hima rakkoon qabu gatii ammaati kan sitti himu gaafa ji'a 3 boodatti dhuftu gatiin sun bakka san hin jiru yoo sammaan namaan jedhan gaaf san akkana nama hin jenne ammamaa akkana jette namaan jedhe jechuudha saniif akkas isin hin jenne malee ani ifannaan beeku nama kamuu gabayaa kiyya haala gaariin haga danda'e takkaan haala gaariin keessummeessuu barbaada namallee mufachiisuu barbaadu waan jireenya kiyya keessatti haasawa keessatti illee alhamdulillah haasawa gadaan namaan hin qabu. Kanaaf warra akkasittanii koomentii barreessitan nama hifaatti jettanii namni tokko viidiyoo hojjetee yoo gadhiise wanni ani viidiyoo akkas jedhee gadhiiseef namni biraa akkanatti dhufee akkasitti waan deebisuu baadhee callisee qalbiin ittiin cabneefi malee nama nagaafate san callisee callisuu danda'a garuu mootu wanta anaafillee isinifillee gaarii ta'e dubbadhe asirratti kan gadhiisee maa nagaafattan kan isinii jedheef maa nagaafattan olii galatti osoo hin taane guyyaa ayyatu heddan sanitti dhiyaatanii osoo nagaafattan wayya malee waan waggaa tana yookaan ji'a 4-5 booda itti yaaddee hojjechiifatuu barbaadde hadha yoo nagaafatte hadha gatiin asitti himu suni gaafati maallaqa qopheeffattee guutattee dhufte san gatii kanaan hin argattu hisaaba hadha sii baasee yeroo fudhadhee sitti hime san gaafsanillee akkuma harawaatitti sitti himuu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo itti qophooftan koottaa wanni jedheef waan biraatiif miti. Hawlaa hubannu isiniin jaa hordoftoota kiyyaa yoo balleessa dhiifama. Akkanan isiniin jaa kallattii maanammaa kun deemutti jiranii argitanii eessa akka jirru haasawaa keessa warreen haasawutti jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf namoonni barbaadan itti qophaa'aa koottaa yeroo isin dhuftanitti isinii gadhiisa. Inni biraan mootonni tokko mallee isinii hima ammas namni ittiin tolle yoo jiraate hin beeku. Nama hedduu keessaan viidiyoo ana waggaa tana gadhiise viidiyoo meeshaalee tokko meeshaa hedduu jaallatanii nama kuma 20 akkas tolaale viidiyoo san.
gatii amma waggaa tana bitee achirra dubbadhe amma dhufanii na gaafatan amma meeshaan kun saaniin kun amma fakkeenyaaf saaniin kun yeroo sanitti 4,000 foyi amma 6,000 saaniin giloobaalii jechuudha. Gaaf sana kana hin jenne amma maa kana jette namaan jaa namni maaliif sa'aatii viidiyoon itti gadhiifame ilaalu jechuudha namni. Yuutuubii kanarratti amma gatii duraan tokko tokkoon dubbadha amma garuu dubbachuu dhiise maaliif akka ta'e beektu baduumaaf miti. Namni tokko miti. Namni achirraa ilaalee kajja 3 kajja 4 boodatti gadhiiste dura gadhiiste ka waggaatti gadhiiste gatii suutaan dhageeffatanii dhufanii keessa nama si gaafatan yoo atamma gatii amma ittimti gaaf sana achirraa akkana hin jenne siin jedhan jechuudha. Yoo akkana isin hin cooku galatti namni nu hubatu jechuu miti garuu namni hin hubanne illee ni jira jechuudha. Kanaafuu abbicha meeshaa sana hisaabni godhamee itti himama waan ta'eefu gatiin dhaabbataa miti jechuudha. Viidiyoo nama gadhiise kana gatiin algaa kana akkana hagana jedhee waan gadhiise namni tanaan booda dhufummootu yoo fakkeenyaaf tanaan booda meeshaan sun dabale kaarraan dubbadhe kan ilaalanii nama waa jedhan jechuudha. Akkasiin hin jaa. Kanaaf abbaan meeshaa bituu barbaade gara keessaatiin wal dubbisama malee wanni biraa waan asirratti hin himamneef wanni biraa rakkoon takka hin jiru jechuudha. Namni kamuu waan akkasii sun waan jiruuf kan anammoo fi kiyya akka kiyyatti tokko meeshaa gatii gadhiisuu qabeef akkasumallee meeshaan hundi gatii tokko miti. Algaan fakkeenyaaf 50,000 dalagamu jira. Akkasumallee mootuu 25,000 dalagamu jira. Meetir 50 ta'eetumaanu 28 dalagsiifatuu dandeetta meeshaa lammaffaan meetir 50 ta'ee jechuudha. Akkasumas 50,000 kaatti dalagsiifatu kun garaagarummaa mukaati. Isinii galee meeshaa ittiin dalagamu sun ammallee hubadhaa. Meeshaan mukki aynaa 3 muumeqa jira mukki kun jechuudha. Kagatii qannasoo barbaadan akkasuma waan akka qumsaaxinii algaa biffee kana waan dhaabbataa waan ta'eef waan waggarraa waggaatti jijjiirachuu hin dandeenye gatii hedduun birrii baay'ee baasteetiin hojjechiifatta waan ta'eef qalamii manaa osoo ta'e amma hojiitti illee jijjiirachuu dandeetta ositti lubaate garuu waan gurguddaa kana yoo bitatte qaama tokkoffaatiin bitachuu hojjesin hin jedha akka yaadaatti yoo balleessi dhiifama kallattii maan dheeraa naannawa mana isii gahaa jirra kunoo gadi gorree jirra jechuudha. Asfaaltirraa gadi buune akkasumallee gisee makiinaa kontiraata namatti himtan naannawa keessan osoo ittiin dabalin osoo hin irraan hir'isin hagana ja'a namatti himan shifeeronni namaan sarmitu jechuudha. Amma dheeraa asfaaltirra osoo naan jettee obboleettiin tiyyatuun haga keessa gaddeemne kana naan deemu jechuudha shifeeriin maaliif bakka kana jettee miti siin jedha. Kanaafuu likkima himaa jechuudha. Ka dhiyoo ta'e dhiyoo ka fagoo ta'e xiqqoo ni fagaata jedhaatuma akkasitti. Amma baay'ee keessa gaddeemne garuu fageenya hin qabu maashaallaadha. Tanaan durallee dhaqee jira mana kana lakkaa'uuf jechuudha. Majaliisi gani jalqaba lakkaa'uuf dhaqee manni si akka tasaa ta'e nama keessa jiraatu qulfii ture qanii sana akkasii dhiisee deeme nama biraattu lakkaa'ee naa erga likkeetiin sun garuu xiqqoo si tirfii dhufe jechuudha. Kanaaf gisee namallee lakkaasiftan sirriitti akka nama beeku lakkaa'uun nama hin dhufu akkamitti akka akkana ta'e hin beekuwani nama lakkaa'u sirriitti godhadha yookaan ofii namni majaliisa hojjechiisuun dhaqee lakkaa'uu qaba jechuudha. Amma ka obboleetti tiyyatuun hin hanqanne garuu xiqqoo si tirfii ta'e kaaree tokko kan geenye walakkaa kaaree akkas ga'uun oolu xiqqoo si tirfii ta'e akkasumas bakka itti xiqqoo si kiftatii uumee jechuudha. Maaliif sirraree yoo lakkaa'amin hanqaturra garuu tirfii ta'uun isaa bareedaadha yoo hanqate nama jibbisiisa. Inni akkasiin jaa kun naannawa geennee jirra manatti dhiyaanne hordoftoota kiyyaa inni biraa gisee meeshaa gurguddaa kana fe'anii deeman irraa buusuun isaa wallaahi akkamitti nama rakkisu qumsaaxiniin fa'aa keessattuu hedduu namatti ulfaataa yoo amma fakkeenyaaf nu achiillee maallaqaan feesisnee yoo dhufne naannawarra asitti bakka gabbuusan kanattillee yookaan maallaqa san baasanii nama feessuudha yookaan nama baay'istanii eegu amma fakkeenyaaf meeshaa kana ajajjiin obboleettiin teessuun warruma ollallee yoo ta'u ijoollee waan akkasii qopheessanii gaafa meeshaan dhagasun nama eeguu qaban jechuudha. Inni biraa waan sirriitti isinitti himuu barbaadu hora meeshaa ajajattan mana keessan osoo meeshaan fakkeenyaaf meeshaan biraa qabdanaa jennu osoo meeshaa kana fidee dhufin dura mana keessan qulqulleessitanii qalamii dibsiistanii osoo geessitanii bareedaadha. Maaliif yoo jettan algaa qumsaaxiniin kun hedduu ulfaata akkuma ulfaatu san yoo nama harkaa lafa dha'e ni bada jechuudha. Qumsaaxiniin baay'ee ulfaata akkuma ulfaatinaa saniin lafa gahaa waan ta'eef kanaafuu amma obboleettiin teettuun akka tasaa taatee laawukaawaa baay'ee hojjechiifatte waan ta'eef walitti hin dhufneefi qalamii hin dibne kamana meeshaan ol guurru kan gaafa qalamii dibanillee gadi guuran jechuudha. Yeroo san waa jalaa cabuu danda'a. Kanaafuu maal isin jechuu barbaada majaliisa illee ta'ee qumsaaxinillee ta'ee biffeellee osoo ajajattanii osoo hin hojjetamaa jiru isin immoo mana keessan sirreeffattanii bareedaadha. Qalamii kan diban yoo ta'e qalamii dibsiiftanii walalillee ka galchuu qabda walalii galchitanii jechuudha. Amma lafti kun simintoodha. Ka lafa rakkoo hin qabu bakka ni qabsiisna. Garuu immoo booda gisee qalamii dibuuf asiif achi guuran yoo abbaan bira hin jiraatin nama jalaa bada. Algarrallee majaliisa irrallee qumsaaxiniin
baay'ee takka of eeggannoo barbaada nama hedduu barbaada jechuudha. Innaa akkasii kun akkana ol galchaa jirra. Anama majlisa kana lafarra gadi kaa'uu nagamta akka kanatti ulfaata. Asitti immoo balbala guddaa banaa jennee hollaa baay'ee takka taa'amne balballi guddaan qulfiin dhabame jedhanii cinaadhaan akkamitti balbala cinaa xiqqoo saniin galchine jechuudha. Qomsaaxinii meetira meeqa hagam guddatu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Awwaan godhu dhabeenyaan tana xiqqoo lafarra buusee onni tana garuu waliin ga'u waan ta'eef bakka garuma cinaatiin buusee amma farra shuufee jechuudha majlisichaa. Egasii walitti deebinaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa sijjoo hordoftoota keessan irraa badan hin beekaa kunoo akkuma argartan kana ol galchaa jiranii kun firaashaa kunoo majlisni illee halluu isiif filatee yoo waan tokko ajajattan uffata yeroo irra jiru filattanii majlisa illee ta'ee jechuudha. Uffanni kun yeroo biraa kireemifti akka diimaa kun hin dhabamu garuu walumaa galatti wanni isin ajajattan waan yeroo irra jiru jechuudha. Agartanii qomsaaxinii kana dhumarra buusna jedhanii meeshaa kaawwan buusutti jiranii. Ammaan tana kunoo kan akkanatti gurgurreen booda farrashnee walitti deebina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Majlisni nama dhibu buusuun kan nama dhibu qomsaaxinii. Qomsaaxinii kun immoo diizaayinii wanni ittiin hojjetame waan ta'eef of eeggannoo barbaada ka cinaa kun jechuudha. Akkamitti akka isaan galchan wallaahi nama hedduu garuu bakka namni hin jirretti hin galu qomsaaxiniin gara manaa ol nama hedduu nama gaafata. Akkasumas garaagarummaa qaba muka tokkoffaaf lammaffaa sadaffaan tokkoo miti kun muka tokkoffaadha hedduu ulfaata isin ulala nama meeqa isaan nama gara jahaati akkasi garuu akkamitti akka isaan dhibe jechuudha wallaahi lazii na akkasii harka jalaan deemaa wallee dhumarra akkuma taanii galchinee jirra. Garuu hedduu ulfaata maal isiniin jechuuf kan hunda isinitti haasa'e meeshaan keessan hadha gara maatii keessanii isinii fe'ama yoo jedhame nama achitti isin eegusaan warra keessanitti himtanii namallee haga danda'ame tokko namallee qopheessitanii maatiin keessanillee bakka meeshaan kaa'amuuf qulqulleessee haala gaariin akka isinillee gizee laman ifaajine osoo isinii eegeenii bareedaadha. Amma qomsaaxinii kan osoo manni isii qalamii dibame ammoo bakka tokko kaa'amee fi bakka olii gadi hin guuramu jechuudha. Amma nu ulaa galchinu malee isaan amma gaafa qalamii diban gadi guuran. Kanaaf jidduu kanatti miidhamuu danda'a jechuu barbaadeeti. Kanaaf namoonni meeshaa ajajattan meeshaa akkuma ajajattanii mana keessan qalamii dibsiisa. Yoo dhiqqaate bakka meeshaan taa'u san kifilii san 2-3 yoo ta'e kifilii tokko yoo dhiqqaate dibsiistanii ammisiin osoo manyitama qofaa yoo dibsiifattee algaaf qomsaaxinii manyitaa taa'aafi jechuudha. Inni akkasiin hordoftoota kiyya hundumaafuu inni balleessee yoo jiraate dhiifamaa ammallee isinitti himaa laayikii sheer gochuu hin dagatinaa chaanala kanaaf haaraa warri taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii kiyyatti akka dabalamtan kabajaan isin gaafadha. Warri jalqabarra na hordoftan waliin turtan akkasumas meeshaalee garaagaraa narraa bitachaa jirtan hiriyoota keessan irratti sheerii gootan galata guddaa na biraa qabdu hordoftoota kiyya. Egaa waan isiniin jedhu hin qabu wanni biraa du'aayiman isinii godhaa galatoomaa ulfaadha. Warri namaaf gaarii yaaddan warri guddina namaa hawwitan warri na jaalatan warri na kabajan rabbi isin jaalatu rabbi yaadaa muraada keessan maraa isin haa guutu fayyaa isin haa kennu isiniin jaa. Kunooti ummii isiitiin jettee narraa bitate tanaaf jechuudha. Ummiin isillee hin jirani ani wajjin isaan illee meeqa wayii kufaa jenna gizee ol fuudhan innaa ta'uti akkana bakka tokkotti haga tokko bakka tokkotti godheefi jira manitaa keessatti. Majlisa illee saaloonii keessatti farrashee amma farrashee malee booda walitti raranii akka isaan sharaatti uffisan itti mee jira. Qomsaaxinii mootu bakka kaa'amuu qabu ture bakka naga qalamiin dibamu gin badhetti illee saaloonitti illee isuu hin barbaanne. Kanaaf onnuma maraafuu gabbaasu illee akka gaariitti namatti hin tolu waan ta'eef nama shakkisiisu kanaafuu manyitama keessa seensaa jedheen jechuudha. Qomsaaxinii illee akkasumas algallee algaan osoo kifiliin kun dibamee qophaa'ee jiraate algallee hidhamee wanni illee firaash illee yoo irra kaa'ame argan olii gadi hin kufu jechuudha. Mukkisaa kunneen minaamni isinii galee asitti immoo kun haala kanaan lafarraan afu lafumarra gadi hin kaa'u jedhee uumama jala kaa'ee dhiifame isiniin jaala. Kanaaf farrashee fi jira bakka kiftatii sana agartanii achi dhiqqoosii tagamanaatiin immoo tiffii dhufte kunoo kaaree walakkaan geetti. Inni biraa immoo hordoftoota kiyya ganamaa gani meeshaa farniicharaa meeshaa mukaa kana qopheessaa isin immoo makiinaa fuultakke gara sii as dhuftan majlisa naaf yaa koottaa jedhanii majlisa fe'anii fidanii garuu karaa daqiiqaa meeqan geenyeef jechuudha lala
Maashaallah tabarakallah iddoo bareeda xiqqoon ifa malee halluun isaa halluu qayyee sirriitti isiniin jee isinitti himee jira. Bakka kanatti gizee dhufnu nama harkaa cabdee mastaawotiin karaa kanarratti bakka sadii mee ofiin nu dhaaban jechuudha. Fattashaa jedhanii birrii nama gaafatanii hedduu nama rakkisa wallaahi gizee meeshaa kan olii gaggeessan bu'aa bahiin jiru hedduudha. Amma mastaawotii kana nu muddaniiti maan gabboo jedha yoo gabboo nu ofirra qabnee turre nu harkaa cabdee turre rakkoon qabu ni mursiifama bakka biraati. Kun immoo shubbudiidha. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata hordoftoota kiyya hundi keessan warri agammaa obsaan teettanii ilaalaa jirtan daawwataa jirtan galatooma ulfaadhaa qulqullina sagaleetiif dhiifaman hin beekaasuu taasawaa jirallee egaa halkan ka'ee keessanaa bulaa isiniin jaa namni lakkoofsiyya barbaadan duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa waasaappiitiin heloo jechuu hin dagatina. Egaa malee laayikii gochuu hin dagatinaan isiniin jaa viidiyoon kiyya goolabameetii jira kanumaan raawwatee jira jechuudha. Hordoftoota kiyya kun irra deddeebisee isinitti himaa jira. Kunoo algaa raasgee isaa macaawachallee kun immoo shubbudii garachaan carqeetti godhame maaliif akka itti godhame beektu akka inni firaashii bobocoorreef jechuudha. Egaa akkana isiniin jaa gizee lakkaatan seeraan lakkaa'aa namatti ergaa. Akka isin jalaa hin hanqanne yookaan tirfiin dhufne tirfii dhufuu wayyaan qaturra mastaawotii sana immoo rakkina hin qabu itti mursiisanii akkanatti itti odeeffannoo miti garuu itti mursiisan rakkoon qabu qarshii 450 hagasuu hin gahuu beebii tiraasii tan ammootu karameellaa fi rogarfeellee ol keessa naa godhinaan jette akkuma isin jette ol keessa godheeftuun irraa baate garaagarummaan isaa kun irraa bahee miicama. Kibbiin kun garuu yookaan geengoon kun irraan ba'u jechuudha akkanuma. Kanaaf isii wal keessa godha akkuma isin naan jette wal keessa godhee fi tatirfiitiin kun tana fakkaatti. Egaa hordoftoota kiyyaa halkan keerii keessa ammallee irra deebiidhaan naa bulaa isiniin jaa namni isinitti tolee laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Baay'ee.